Oromoon aadaa fi duudhaa bakkeewwan seenaa qabeessa boonsaa ta'an danuu qaba. Sababa adda addaan kanneen dagataman baay'ee ta'anis gumaacha sabboontotaa fi abbootii gadaan aadaa fi duudhaan akkasumas sirni ayyaanneffannaa baay'een kabajamaa jiru. Kanas dhaloota dhufu dhaalchisuufis hojjetamaa jira. Godinni Horroo Guduruu Wallaggaas aadaa fi duudhaa akkasumas bakkeewwan seenaa qabeessa ta'an qabaachuun ni beekamti. Godinichatti aadaawwan beekamoo fi kabajaman keessaa muraasni aadaa fuudhaa fi heerumaa, taaboree, masqala mucucoo yookaan masqala garamfasaa, ayyaana loonii fi kanneen biroo hedduun illee ni jiru. Qophii keenya har'aanis aadaa godina Horroo Guduruu Wallaggaatti kabajaman keessaa aanaa Jimmaa Gannatiitti sirna gindii hiikaa yookaan maarima hagayyaa kan simbiraan geenyu ta'a. Turtiin keessan waliin haa ta'u. Quufanaa godhi, gumbii naa guuti, gumbisaa naa guuti yaa Waaqayyo. Nuu toli gooftaa ko. Waaqti Oromoo uumte nuu toli. Oromoon durirraa kaasee aadaa isaa keessatti waaqa isa uumee waan hundaan isa badhaase kadhachuu fi galateeffachuun beekama. Sirna gindii hiikaa yookaan maarima hagayyaa kana irrattis dursa midhaan qotee facaafatee hangafa midhaanii garbuu irraa kaasuun hanga facaafatee qabu hundatti dhibaafachuun midhaan faca'ee gufuu fi gufaata tokko malee milkiin akka galuuf kadhachuun eegala. Hangafa midhaanii garbuurraa ka'a qotee bulaan. Garbuutti dhibaafatee booda gosa midhaanii qaburratti baaqelaa, atarii, boqqolloo, xaafii kan qabu gosa midhaanii qote hunda isaatti dhibaayyuu dhibaafata. Maaliif dhibaafata? Cabbii nu lagi, bakakkaa nu lagi, roobii nu wayyi, caamii nu wayyi, ilkee nagaatti nu soori, sitti kennineerra, sitti laanneerra, magarsii nuun gayi, gombiif gombisa naa guuti jedheetu midhaan itti irreeffata. Irreessi kun kadhaa Waaqayyooti. Waaqayyoon kadhata. Ayyaana kabajatee yeroo galu manatti ni gala. Manatti galee gindii hin hiika. Gindii hiikee sangoota isaatti shaashii ni mara. Shaashii jedhameetu waamama. Shaashiidhee waama Oromoon. Kanaaf galee maatii isaa waamee maatii isaa walitti qabee nyaata. Cumboon illee ni qophaa'a guyyaa sana. Marqaa marqee farsoo buqqurii naqee itti dhibaafatee booda gara mana isaatti galeetu gindii hiikaa kan jedhamu. Gindiin ol galee qonyeen maasharaan keessaa bahee iitaa laaffisee qambarrii cincirtii isaa hiikee hudhaa irraa hiikee gindii sana irratti daabboo toshee daabboo sana irratti cabseetu kun egaa maarimaa hagayyaati. Gindii hiikaa jedhama. Yeroo qonni arfaasaa eegalutti yookaan sirna maarima furmaa jedhamuun beekamuun qoteen bulaan waaqa kadhachuun kan qabuun dhibaafachuun qonna eegala. Yeroo waqtii hagayyaa qotisa isaa xumuruun qonnaan bulaa fi qotiyyoon yeroo boqotanitti meeshaalee qonnaa isaa kabajaan bakka barbaachisu kaa'uus sirna ni qopheessu. Kunis sirna gindii hiikaa yookaan maarima hagayyaa jedhamuun beekama. Gindiin har'aa hiikamu kun akkasitti hiikama miti. Maaliif yoonnaa caamadame sanas seera mataa isaa qaba. Maarama furmaa jedhama. Waggas immoo maarama furmaa kanatti itti dhibaafatameetidha camadama. Akkuma camachiise immoo hamma maarama furmaati yookiin immoo furmarraa qabee amma hagayya ammaatti yoggaa qotisa kana fixan immoo gindiin akkasitti ni hiikamu. Gindiin ammos galanni Waaqayyoof barbaachisaadha jaa ta'eef ammos buqqurii isaa naqateeti qotee bulaan buqqurii isaa naqateeti daabboo isaa toshateeti gindii isaa irratti cabsateeti aadaa isaatiin aadaa Oromootiin Waaqaaf galata gasheeti gara fuulduraattis midhaan faca'ee kana sassaabii eebbisii naa gashi yaa gooftaa ko. Eebbisii naa gashi woo gooftaa ko jedheetu gashataa. Furmarraa qabee wayin furma dura wayin turna dura jedheetu qotee bulaan qonna jammara. Yoggaa qonna jammaru sana furma keessa qotisa isaa itti fufee gosa midhaanii facaafatee egi fixee booda amma gindii hiikaa jechuun sangaan boqonnaa akka argatu, qotee bulaan boqonnaa akka argatu, mi'aansaa isa gahe kana, isa daraare kana ilaalee Waaqayyoon galateeffachuu fe'eetu kanarratti sagadataa. Gaafa furma boruun jiru ateetee itti naqee camada. Biyyoollee hammaaree itti facaaseetu biqiltuu sangoota sanatti facaasee margaan toli waggaa waggaan nagahedhee camadata. Kanaaf immoo gindiin kun guyyaa har'aa kana guyyaa gaafa maarima hagayyaa kana hiikameetta aadaanumas keenya safuu safa kushii waan ta'eef hiikameetu dhataa waggaa kana yeroo dhufu ittiin camadatu jechuudha.
Sirni Oromoon aadaa isaa keessatti kabajatu waliin jireenya hawaasaa cimsuu keessatti gahoo olaanaa waan qabuuf aadaa abbootii keenya dhaloota dhufu dhaalchisaa deemuun dirqama Oromummaatii jedhu abbootiin gadaa fi jaarsoliin biyyaa. Naannootiin mana hangafaatti jammaru ollaan isa booddee tartiibaan akkuma dhaloota isaaniitti deemanii wal faana kabaju. Achirratti rakkina isaanii walitti himatu, dhiphuu isaan mudate isaaniitti walitti himatu, rakkoon tokko isaan mudate waliin dirmatu. Kanaaf jireenya hawaasummaa keessatti illee aadaan kun iddoo guddaa waan qabuuf dhaloonni amma jiranis immoo kana hordofanii deemuu qabu. Nutis immoo jaarsolii jiran irraati hubiin kun argamee hubii kanarraa ka'anii immoo dhaloonni dhufan akka fudhatanii deeman akka aadaatti barsiisaa deemna. Kaayyoon keenya kanadha. Aadaan mallattoo eenyummaa saba tokko waan ta'eef amantii wal qabsiisuunii fi sababa teekinooloojii ammayyaan dagatamuu hin qabu. Dhaloonni amma jirus aadaa abbootii isaa dagachuun eenyummaa isaa dagachuu waan ta'eef aadaa abbootii isaa kunuunfachuun dhaloota itti aanutti dabarsuu qaba. Dhaloota amantaaf aadaa wal qabsiisan barsiifnee aadaan safuu uummata Oromoo ta'uu, eenyummaasaa ta'uu, handagatamee hin gatamne ta'uu, Oromummaasaa kan ittiin boonsatu ta'uu itti ibsinee amantaan immoo abbaan amantaa. Amantaan aadaa keessaa tokkodha. Aadaan garuu jeneraalii hunda isaa qabatu jaa ta'eef akkaataa kanaatti dhaloonni dagatee akka nafneef jaarsolii jiran abbootii durii jiran isaan biratti aadaan kun akka babal'atuuf akka hin dagatamneef akka isaanirraa immoo barumsa fudhatanii ijoolleen gara fuulduraatti deemaniif ayyaana kana iddoo jirutti akka kabajamu. Dhaloonni haaraa aadaas akka hin tuffanne uf tuffata. Aadaas akka hin ganne uf gata. Aadaas akka hin irraanfanne eenyummaasaa uf irraanfata. Kanaaf Oromoo waan jedhamuyyuu oo aadichi jiraatedha. Yoo safuun jiraatedha. Yoo wal ulfeessuun jiraatedha. Oboof corri yoo jiraatedha. Kun hin jiru taanaan ani ilma eenyuutu fiin jedha. Aadaa eenyu faana fiiga. Ani eenyu faana reeduufi. Gaafa sana immoo hankooti jechuu hin danda'u. Ergisa dhadeema moo eessa dhaqa? Hansaa gadhiise. Kana hansaa cimsachuun itti jira. Nu harkaa fudhachuun itti jira. Nu harkaa fudhatanii immoo laga ce'isanii isaanis dhaloota duwwaan isaaniitiin dhufuutti as rakkabuun itti jira. Yeroo sirni gindii hiikaa kun xumuramu gara manaatti galuun nyaata qophaa'ee waliin qooddachuun wal eebbisu. Eebba boodas geerersaan dabaaluun akkas jechuunis ittiin wal bohaarsu. Maalitti beekti gadheen gindii lafatti cufuu dilbii manatti dhufuu dheellee geerara. Kofalsiisa ijoolleessa seenaa kanallee qabsiisa. Waan akkanaa kana hojjeteetu guyyaa har'aa kan ayyaana bareedaa, ayyaana guddaa, ayyaana loonii, ayyaana sangootaa, ayyaana gindii hiikaa, ayyaana ateetee midhaanii jedhameetu waamama. Gannanaa wayya jedheeni corroqor boraafadhe bonanaa wayya jedheen awwaara boraafadhe halkanii guyyaa jooreen waraabessa fakkaadhe dhibbishaataa nyaadheen albaalessa fakkaadhe abbaa jedhee abbaa kona dhashite yabbaabbaa yagaarii koo anin baane aarii koo yabbaabbaa yagaan furee anis yoo mandaa furee jedhameetu geerarama. Aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoon qabu guddisuu fi kanneen dagatamaa jiran irratti qorannoo gochuun dhaloota dhufu dhaalchisuuf hunduu ga'ee isaa bahachuu qabaa jedhan ogeeyyonni aadaa fi turizimii godinichaa. Aadaan kun galii garaa gashuu danda'a. Turistiin utuu dhufe biyyoota iddoo biraarraa dhufeerre asirratti aadaan kun akkamitti akka inni kabajamurree ilaalee irratti hojiin guddaa galiin guddaarree galuu akkaataa danda'uttidha. Aadaa kanarrattis hojjechuuf qophii garaa gaggeessaa jirra. Ammas kun lafa qabsiisamee waan garaa ayyaanni garaagaraas kan jiru waan ta'eef kanarrattis cimnee hojjechuu fi tattaaffii guddaa gochaa kan jirru. Ayyaanota garaagaraa irratti qorannoo garaagaraa gaggeessaa ni jirra. Kanaaf hundi keenya cimnee qorannoo kana gaggeessine ayyaanni kun akka hin dagatamnee fi dhaloonni dhufu kun dhaloonni manguddoonni darban sanarraatii fuunee ayyaana kana dhaloota dhufuuf dabarsinee dhaloonni dhufummoo cimee ayyaana kana akka lafa qabsiisuuf hojjechaa jira gama keenyaan jechuudha. Aadaa kana lafa qabsiisuudhaaf ogeessa qofaa miti qaamni hundinuu gahee mataa isaa bahuudha qaba. Aadaani bakka jiruuti kan inni calaqqeedha sababa ta'eef aadaani bakka jiruuti namni hundinuu aadaasaa fuudheetu bifa garaagaraatiin ammayyeessanillee hojjechuun ni danda'ama jechuudha. Wantoota dagatamanii darbanii amma fakkeenyaa fi sirni har'a gaggeeffamaadhaa jiru sirna gindii hiikaadha. Gindii hiikaa erga qonnaan xumurame
erga qonni xumuramee kan namoonni yookaan immoo mana isaatti kan gindii isaanii hiikkatanidha. Yeroo yookaan immoo waqtii mataasaa danda'eedha qaba. Kana dhaloota dhufuuf immoo akka inni darbuudhaa fi bifa dookimentii ta'eedhaan bifa barreeffamaatiin sirboota yeroo sana sirbaman gochoota taatee sanarratti ta'anii dookimentii godhanii yoo kaa'ani dhaloonni egeree yookaan immoo dhaloonni dhufu itti fayyadamee aadaa isaa lafa qabsiiseedha deemuu ni danda'a jechuudha.